hiccitiin bahee hiccitiin bahee Sumayyaan hicciti gadi dhodhooste wayyoo sabara meeqa qabattee teesse bakka nan caqacaqiidhaa nan dhiphisiinaa ayyuu fuudhuusaa qofa miteette gadi zirgif gadi zirgif anaaf Sa'idoon abadan jette hicciti gadi yaaste wayne Sa'idooni mucaa qabaa kanaan dura mucaa dhiiraa qabaa ergaan Jamiilaa dahee asii Jamiilaan dhiiraa ta'uu qabdi jedhee dura yaadaa ture garuu yeroo dhalattu durba taate ammas yeroo ishee lammataa alattus durba taate inni dhiira barbaachaaf jedhee dubartii biraa qabaa mucaa dhiiraa tokko qabaa dabalataa intuun kana obsee fi ta'aa jiru deemee ayyuu fuudhee narratti ani immoo bakka coggaarraan koo oskaadhaanii qunca'ee jira na hin caqacaqina an kanatu na guggubee kanaafi dirqama miti Sa'idoo faana ani jiraachuuni nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqa haa ta'u Sumayyaanii jechuudha baay'een keessanii jette turjumaanatti naa deebinu sila highlightidha suspense sin godhuudha baay'een keessanii haram kana booda allaan firii rabbi sodaadhu deebii gara gaa'ila keetti ijoollees agarsiisi kana caala si gaha maayini kun birqiidhaayyuu dubartii yoo fuudhe maan rakkoo qaba kuni halaaladha waan eeyyamamaadha dubartii fuudhuu fi akkas maraattaa jettanii duraan jagnaa naan jettu turtanii amma immoo akkasanaan jechuutti kaatanii rabbi sodaadhu naan jettanii dubartii yoo fuudhe niitii kan biraa fuudhe maan rakkoo qaba jettanii laayikii naa gochuu qabdu garuu naafin akkatti na rakkisaa jirtu argitan ani isinii torojjomuuf jedheen jechuudha narreera kun ammayyuu Inna ani rakkoon koo kanadha sana'aa jirti dubartittiin sana'aa jirti mucaa sana immoo ani argeera kanaafu mucaa haa gargaaru amma ana barbaaduudhaa fi tikkeetti kuteen olii gad baasiin baaseedhu mucaa sana haa guddisu mucaan sun kan Sa'idoo waan ta'eef obbolaa ijoollee kooti ijoolleen moo ani hamma dhumaatti miti kan isa dhosku ijoollee san osku maaliif inni isa osku abbummaa irraan fuune ani abbaadha garuu ani hin danda'u kana caala coggaarraan koo baay'ee garaachi koo baay'ee na qunca'eeti jira obseen waan baay'een dhiise kana dhiiseetuma beekuutuma dhiiseetuma jiru deemee dhaqee ayyuus narratti fuudhee to'an hin beekin tonatti himiini miidiyaaraan argeessasi innaa kanas immoo yoonatti himee hunduma isaa yoo na argeetti yoo Sa'idoon dhufee yoo na argee walitti araaramuun keenya salphaadha carraa wal amansiisuun jechuudha mana babbaa manaan ikkoo yoo wal lolanii walitti dhufanii walumatti deebi'u beekta garuu addaan yoo fagaatanii fageenyoo jiraate addaan hafu kanaaf ananii ani jaalladheen seetanii kananii iddoon beekuu hiriyoota koo dhiisee iddoon beeknitti dhufee galee bakka hin barbaadu ani mallee hin barbaadu Sa'idoos hin barbaadu gubadheen jira dirqama miti faana jiraachuu ijoollee horamee bakka dirqama miti kanaafu ijoolleen immoo haa guddatanii Jamiilaan amma of haa dandeessu waan hundumaa hamma beektutti hamma of bartutti abbaa kee bira dhaqii kootu amma jedhamutti kootuu dhaqii kana sirriitti waan hundumaan akka of dandeessu malee ani ijoollee isa dhorkuuf miti ijoolleen kan masaati yoomillee hin argaa garuu an kana caalaa isa hin danda'u na hiccitiin dhohee bahee akkanatti inni ani ishee xinnoo sana dahee mucaa ishee amma dhalatte maqaan ishee eenyudha hadiiqaa maqaan ishee gallee garuu dhugaa innaa sana san durba dahee inni maayuu miti naan jedhee too dhiira tokko ta'e ammas durba deessee naan jechuu danda'a akka yaadaatti maa dhiiratu hin taane jedha ture naan immoo yooni hamma dahee hundumaa durba taanis rakkoon qabu inshaallah fayyaa haa ta'an maleeyyuu naa inni lakka dhiira tokko alaa qaba kanaafu maa miti jedhee dhiise amma immoo osoo amma dhufee natti dhiyaate dogoggora guyyaa tokkootiin jedheetu
natti araaramuu danda'a. Ayyuu dogoggora guyyaa tokkootiin fuudhee iyyuu. An kana kanan dhagee kana kanan beeka. Innaa mucaan sun immoo gargaaramaa hin jiru. Innaa namni akka ani gargaaruu fi ishees haadhas akka ani gargaaruuf namni kana hundumaa natti hime. Ishee garuu arguu hin barbaadu. Mucaan natti agarsiisaa jedhee mucaa ilaaleera. Mashaallah mucaan baay'ee bareedaadha. Kanaafuu isheen immoo iyyuu jette. Isheen immoo maaltu nagashee? Ana gaafa akkas goote gaafa maal goote ani beekaa iyyuu maaltu nagashee? Bollaa seentu jette. Bollaa seentu barbaadde. Mucaan garuu gargaaramuu qaba. Mucaani obbolootuma ijoollee kooti. Ijoollee Sa'id waan ta'eef ijoolleen Sa'id immoo obbolooma Jamiilaa fa'aa waan ta'eef mucaan gargaaramuu qaba. Sa'idoo mucaa haa gargaaru, mucaasaa haa guddisu. Ani garuu Ramadaanni dhufeera walitti deebi'aati jiraadha kan jettanii hin yaadamu. Kana inni dhumaa kanadha jette. Anaaf Sa'idoon dhuma dubbiiti. Bakka ani hin barbaadu firiidamiidhaan jiraadha natsaannetiidha maaliif hin gubadha. Bakka dirqama miti Sa'idootti na deebisuun. Kanaafuu isheen asii kun immoo asuma sana'aa jirti. Ana fuuldura jirti iyyuuti isheen mucaa deesse. Anuma fuuldura jirti sana'aa jirti. Borummoo maal godhanii maal akka na agarsiisan iyyuu ani hin beeku. Kanaafuu iccitii guguddaan ani kanaan dura isin na kadhattan dhiisi. Iccitii abbaa manaa kee hin baasin. Miidiyaa irratti lolame jettee hin dubbatin jettan isa kana. Wasaanyiin isa kanadha. Kan ani akkanatti murteessu na godhe malee inshaallah haa fuudhu. Ani Arabas fuudhee, Habashaas fuudhee, lammii biraas fuudhee arrakkoon qabu. Hundi isaaniiyyuu anaaf masaanuudha. Xaawwantiidha. Hundi isaaniiyyuu anaaf masaanuudha waan ta'eef Arabnis dhuftee, Itoophiyaan dhuftee, kan biraa dhuftee anaaf masaanuudha. Anaaf kumaa miti garuu ani kan hin jedhe yeroo sana fuudhuu yoo barbaadde Arabayyuu fuudhuu dandeessa. Fuuta taanaan hin jedhe malee Araba malee Itoophiyaa kan Habashaa kan lammii biraa fuutu malee hin jenne ani kanarra dhimma hin qabu. Warri akkas jettanii waan inni Habashaa fuudhee kan lammii biraa fuudheef akkas taata warri jettanii miti. Ani guddummaatti iyyuu ayyuu fuudhusa osoo hin taane isa kanadha. Kani dubbii xanqii natti ta'ee jiru jette. Na ayyuudhaanis baga gammaddee dhageesse miti baga dhageesse kunoo kana dhagahii baga gammaddee atis dhagahii jette. Inna yaa rabbi kiyya nagaa busimaaniidha dubbichi baqa jabaatachuudha sanuu wal fataffataa jiru godhani gaarra kiikkiidhaan fataffataa tokko beektu waan inni mijaa'u basmaam fitfitii wayii fataffataa sana kiikkiidhaan faffata gilgilii keessan hin urgaasa warri durii hojjeta warri keenya hin urgaasetanii innaa nyaattu dhiisiga akkana wal fataffataa jira uummanni. Ya Rabbi nagaa buusii ayyuun immoo kana dhageesse ammoo maal ayyuun illee dhimma hin qabdu maal isheen ofiishii barbaaddeetu kan itti deemte waan ta'eef waan barbaade Sa'idoon qabaate ishee hin tamalakkatu si jamma yoom qoratteeti kana sana hin jenne isheen. Ya Rabbi kiyyaa